ijoollee ta'ee baay'eedha sana jedha. Har'a waa'ee kitaabaan dubbachuu barbaada. Kitaaba jechaanii waan keessatti beekumsa arganne jechuudha. Waan hundumaaf iyyuu wanni beekumsa malee ta'uu hin jiru. Wanni manni beekumsa malee ni ijaarama. Ijoolleen beekumsa malee ni guddatu. Oromoo waan jedhu ijoollee dhalattuu dhungachuu duwwaan hin guddisaa. Dhungachuun isin barbaachisaa. Garuu yoo waa nyaatte malee hin guddattu. Wanna hundaa caalaa garuu kan ijoollee barbaachisu argaa dhageettii. Baay'een keessan argaa dhageettii yeroo jedhanii maal akka ta'e akkamitti akkan isinitti hin beeku. Argaa dhageettii jechuun kan amma mana barumsaatti hoggaa baratan taarikii jedhanii isinitti himu. Taarikiin afaan Arabaati. Taarik jechuun afaan Arabaati. Amaariyaadhaan waan inni jedhamu hin beeku. Afaan Ingiliziitti history jedhama. Afaan Oromootti argaa dhageettii jedhama. Namni argaa dhageettii jechaan namni baay'een argaa jechaan waan amma argan se'a. Dhageettii jechaan immoo waan darbe waan gurraan dhaga'an se'a. Argaa dhageettii jechaan waan har'a gurraan waan har'a ijaan argan. Amma baay'een keessanii gadaa jechuu har'a abbootiin gadaa nuu eebbisu yeroo jedhan abbootiin gadaa hoggaa eebbisan ijaan argitaniitu. Wanni isin ijaan argitan kun garuu dhageettii qaba. Dhageettiin isaa waggaa 3,000 waggaa 4,000 waan ture. Kanaaf iyyuu argaaf dhageettiin waan tokko inni. Wanni sun kan faranjiin history jettuun kan Arabii taarik jedhuun. Oromoon argaa dhageettii jedhan. Yeroo baay'ee tokkummaa faaruu kana ture eegan ijoollummaatti nagaye. Na rakkoon keenya tokkummaadhaan kan tokko ta'uu didamee waaquma sodaadhaati. Dhuguma Oromoon tokko miti tokko ta'uu didee kanaaf tokkummaa rakkoo guddaa nutti ta'ee isuma halkanii guyyaa faarfannamoo nuhumatu argaa dhageettii Oromoon beeku. Kan har'a faarfachuu qabdan wanni nuyi dhabne inni dhugaa argaa dhageettii keenya dhabne. Nama barate baay'ee dhaqamne. Nama barate baay'ee dhaqamne. Nama poolitikaa barate baay'ee dhaqamne. Rakkoo biyya kanaa dhiisaati. Rakkoo biyya ormaayyuu dhaqanii kan hiikuu danda'an, kan hiikan Oromoo baay'ee qabna. Nama barate. Kan nu hin qabne maa inni Oromoo barate kana keessaa Oromoo argaa dhageettii Oromoo beeku qabnaayiidha. Wanni nu hidhamne Oromoo argaa dhageettii Oromoo isa dhugaa beeku. Baay'een seenaa beektu ani argaa dhageettii
kana akka bartanin barbaadaaf inni isatti deddeebi'e. Oromoon inni ollaayyuu dhaqee rakkoo Keeniyaa, rakkoo Yugaandaa hiikuu danda'e kuni rakkoo Oromoo maaliif hiikuu dadhabee jettanii of gaafattan gaarii. Wanni inni rakkoo ofii hiikuu dadhabeef waan tokko argaa dhageettii Oromootu hin beekne. Seenaa Oromoo hin beekne. Seenaa Oromoo namni isa barsiise hin jiru. Seenaa kijibaa barateetu isuma seenaa se'ee waan ittiin isa gurra isaa duuchanii ija isaa jaamsan sana argaa dhageettii kooti se'ee deddeema. Inni akkanaa kun rakkoo Oromoo hiikuu hin danda'u. Wanni rakkoon Oromoo hiikkachuu dadhabdeef Oromoodhaan hiikkachuu dadhabeefi Oromootu tokko ta'uu dhabee miti. Barumsa keenyatu seenaa nuyi barannetu isattiin rakkoo Oromoo hiikan ta'uu dide. Kana rakkoon keenya. Ani Oromoo wal lolee argee hin beeku. Ituu humbanna. Si komando Sapogona Macatu lama hundumti isaa nagaadhumaan jira. Wal'aansoos qabaa jira. Garuu warri isa silaa geggeessan isa dura deeman seenaa isaa yookiin argaa dhageettii isaa kana hin beekan. Namni argaa dhageettii Oromoon beekne akkam godheetu Oromoo geggeessaa. Kan nuyi faarfachuu waaqatti kadhachuu qabnu yaa Waaqa ilmaan keenya argaa dhageettii dhugaa argaa dhageettii Oromoo kan ittiin bor Oromoo wal geggeessu nuu uumi yoo jenne gaarii. Seenaa faranjii baratanii ittiin Oromoo geggeessuun kijiba abadan hin danda'amu. Yeroo baay'ee amma afaanuma Oromoo kan kitaaba katabamu kanas nan ilaalaa ijoollee kitaaba katabnee nuu ilaali jedhanii natti fiduu nan ilaala. Wayi tokkoon keessatti arga. Wanni kuni kitaabicha hoggaa dubbiftanii akka namichi kitaaba sana katabe Amaariñaadhaan yaadaa jiru. Kan inni katabu afaan Oromooti. Kan inni yaadu garuu afaan gara biraadhaan. Kuni kanaafituu hambaan ta'u wanni akkanaa. Wanni waa katabbiin kun dhiyoodha dhufee biyya ani itti dhaladhe gara Dambidolloo kana bara Akaakayyuu gootii namicha hamaa tokkotu ture. Dajjaajjooteen kuni nama gara jabeessa nama hamaa. Obbolaa haadha manaasaa guyyaa tokko nama 7 fannise. Waddeessatti nama 7 fannise. Sakaan nagaadhaa kun duddatti dheetti kan barreedu qileetti gadi darbata. Akkanatti biyya bitu. Jennaan Miniliktu dabdaabbeetti saafee jaal. Dabdaabbee fidanii gaafa sana dajjaajjooteen dabdaabbee isin beeku. Dajjaajii dabdaabbee dhufee jedhan. Dabdaabbee inni nama se'e. Barcuma kaa'aatii kaa. Dabdaabbeedhaaf barcuma kaa'anii daadhii buusaa fi jedhan. Jechaanii wanni nuyi beeknu kana caalaan beeknu. Kana caalaa beekuu qabna. Nuyi utuu ijoollummaa ani gaafa umurii keessanii amma ijoolleen asirtan waggaa 20 gadi jirtan kun baay'ee gammaduu qabdu. Maaliif gaafa nuyi umurii keessanii kana maqaa Oromoo jedhan kana
gurguddaan keenya dubbachuu sodaata maqaa sana dhahuudha sodaata. Yoo poolis xaabiyaa dhaqee gaallaadhaa yoo himatu gosa himatu jedhanii gaallaa himatu. Gaallaa himatu. Kun fagoo miti qaleessa. Na amma dammaquu jechuun Amaariñaarraa hiikkatan. Niqaatiirraa Amaariñaadhaa yaaddanii afaan Oromootti hiiku. Nama dammaqee jechaan nama yaada qabu jechaan. Nama yaada qabu jechaan. Yaada jechaan yaaduu nama danda'e jechaan. Namni yaaduu danda'u immoo hin yaadda. Dammaqaadhaa balu kan jedhan yoo yaadda'e. Yoo waa'ee borii yaadda'eedha namichi sun dammaqaadha kan jedhamu. Nama meeqa keenyatu yaaddoo qaba. Nama meeqatu yaaddoo qaba, yaaddoo danda'a. Yaadee kan yaaddoo jechuun namni yaaddoo qabu mala. Namni yaaddoo qabu waan borii yaadda, waan waggaa dhuftuu yaadda. Namni waan waggaa dhuftuu yaadda'u itti qophaa'a. Rakkoon keenya garuu maa inni? Oromoon dammaqeera. Qaaliidhuma dammaquu sanaayyuu hin beeku maal isaatu dammaqe. Dammaquu jechuun wareeruudha moo hirribaa ka'ee? Dammaquu jechuun yaada qabaachuu jechuudha. Yaada qabaatanii yaaduu jechuudha. Yaadanii yaadda'u jechuudha. Waa'ee borii yaadda'u jechuudha. Waa'ee waggaa dhufuu yaadda'u jechuudha. Waa'ee gadaa dhufuu yaadda'u jechuudha. Waa'ee dhaloota dhufuu yaadda'u jechuudha. Qabduu yaaddoo akkanaa qabduu jirtu. Namni yaada akkanaa qabu yaaddoo akkanaa qabu isin keessa jira. Waaqayyo yaada isinitti haa horu. Kitaaba katabuun waan guddaadha. Waan guddaadha. Kitaabi immoo kan kitaaba jedhamu yoo yaadi keessa jiraate. Yoo yaadi keessa jiraate nama yaachisee. Nama yaachisuu duwwaatoo hin ta'in yoommoo nama yaaddessee. Yaadda'uun sun immoo yoo dhaloota boriitiif akka faayidaa ta'u gochuu dandeenye. Kanaaf iyyuu dubbii isinitti hin dheeressu warra yaadda'u Rabbi isin haa taasisu ulfaadha. Har'a wanta adda godha jedhee yaadu nama galaanuu kaa'ee deeme tokkotu jira. Galaanuu kaa'amee deeme sana utuu hin nyaatin wal hirkaa fuudhuudhaaf waltajjii akkasii argachuu keenyatti baay'ee guddaan gammadaa. Namoota kana keessatti hirmaatan kabaja kanaafis namoota argaman hundumaatii fi galata koo dhiyeessuu tan barbaada. Sirna qabsoo Oromoon geggeessu kana keessatti hanga dinagdeettan achi as deebi'a. Dhiibbaadhaaf yaaddoo hamminni Oromoo irra ga'e keessaa inni tokko dinagdee keessaa Oromoo xiyyootti dhiibuudha. Sirni kamuu gaafa lafaa ka'ee biyya kanarratti abbaa aangoo abbaa sirnaa ta'e tarkaanfii inni jalqaba fudhatu tokko maaliidha? Oromoo dinagdee keessaa xiyyootti dhiibuudha. Oromoon dinagdee keessaa wiirtuutti siqatee jira taanaan bakka isaa malu qabatee jira taanaan qeesaa irratti abbaa qe'ee ta'ee ofiin of jiraachisaa jira taanaan abadan wanti isaan yaadan wanti isaan akeekan kamuu akka inni galma hin geenye beeka. Kanaaf gaafa lafaa ka'u kallattiinis ta'u alkallattiidhaan Oromoo sirna dinagdee inni qaburraa dhiibuudha. Bu'uura dinagdee kana keessatti immoo tokko lafa. Saayinsiin dinagdee maal jedhaa?
qabiyyee dinagdee waan jedhamutu jira. Lafa, humna namaati, kapitaala, teekinooloojii. Diinni hiree dinagdee Oromoo cabsuu barbaadu inni jalqaba godhu lafarraa dhiibaa humna namaa isaa jalaa fita. Oromoon kana erga gaafa weerara sila dubbatame kaasee hanga gaafa isaa kana gochaa jirrutti lafarraa dhiibamuu, qabeenyarraa dhiibamuu, humni hojjetee biyya jijjiiru jalaa akka inni qisaasamu godhuun dhiyeenya teekinooloojii akka inni hin qabaanne gochuun hojii irratti hojjetamaa jiru jechuudha. Giddugala Oromiyaati abbayya keenya obbo Didhaa har'aas qabsootti kan fide kana ta'innaa laata jedheetan yaada. Kan hanga gaafa dullumaatti hanga qe'ee dhiisanii baqatanii magaalaa biraatti deemanii lubbuudhaan addunyaa kanarraa darbanitti kan amma kana isaan godhe tokko kana ta'innaa laata jedheetan yaada. Yoo kana ta'e dhaloonni mana kana keessa jiru, namoonni mana kana keessa jiru galfate nuti har'a fuune maaliidha? Galaa qabsoo jedha. Galaa kana galaa nuyi fuudhuuf jennu maali? Galaa Oromoo qe'eetti deebisuuti. Galaa Oromoo qe'ee isaarratti abbaa dinagdee akka inni ta'u isa gochuuti. Qabiyyee dinagdee isaa kana isa kallattii fi alkallattiin jalaa nyaatu kana hiyyoo jedhanii dura dhaabbatanii qabsoo kana fuudhanii gara fuulduraatti deemuuti. Kanaaf addana jirra. Darbaree nutti kenname abbootiin keenya hayyoonni keenya gurguddoon akka sila Dooktar Gammachuun jedhan guyyaa har'aa kana hawwaa utuu arguu hawwanii darban. Har'a immoo deemee dhufee dhaloota amma jiru harka ga'e. Isa kana fuunee deemnee galfata kana fuunee Oromoo qe'eetti deebifnee abbaa qabeenyaa, abbaa dinagdee, abbaa hiree gochuun vertikaliin horiizontaaliin hunduma keenyarraa eegama. Carraa kanas Waaqni baga nuu kenne. Ijoollee obbo Didhaadharraas Waaqni baga milkeessee galatoomaa horaa bulaa. Dr. Guutuu hedduu galateeffannaa irra deebi'aati hamilee oowwaadha. Akkuma duratti isiniin jedhe guyyaan har'aa kun wanti adda isa godhe galma keessa ta'uu isaati malee osoo dirree mana barumsaa Minilik Tagbaara Eelpaa osoo ta'e Haaji Biiftuu faallee as biratti hin eeggattu hundumti keessanuu. Har'a nu jidduun jiranii lubbuudhaanis jiraatan dadhabuu isaaniitiin informationii dhageenye manguddoo akkasiisan jidduu ooluun mataa isaatu carra qabeessa ta'uudha. Eebba kitaabaa qofa osoo hin taane oolmaan har'aa kun mudannoo ajaa'ibaa qaba. Ammallee dabalataan anaa dhufu isiniin jechaa zamana Macaaftuu Lamaa san manguddoonni fuuldura jirtan hunduu quba qabdu ni yaadattu. Baandiin Gadaa sagantaa qaba, Macaaftuu Lamni sagantaa qaba jennaan warra jalqaba argamu keessaa harka wal qabannee wajjin miilaan seennee baanu keessaa wareegama qaalii lubbuu caalu. Ashamaa jirtu jedheera gurguddoonni si dhiifamanaa godhaa. Haasaanis qaatan akka babbadeen yeroo baay'ee asirratti deddeebi'eera. Isin arguu kootiif immoo baay'een gammada. Bakkan isin argee warraan duraan hin arginis naan argee nami seenaas duraan yeroo sanatti nu beekanis jiru. Waaqayyo bakka nagaadhaan wal nu agarsiisan jedha isaanii. Baay'isee haasawuu utuu hin taane nagaadhuma goosanii dhiyeessuudhaaf hani haasofne irrasi calqabne irrasi
xumura isaa bira ga'uudhaaf immoo yoo Waaqayyo hundumaanuma addifachiisee bira geenyee bilisoomnee akka walii wajjiniin galateeffannuuf immoo Waaqayyoonis nan abdadhaa qabsaa'ota see jalaa kaatus immoo Waaqayyotti nan abdadhaa jechuudha. Waaqayyo baga kana geessanii waggaadhuma dhiyoodha asitti waggaa 23 durasaa akkuma irraanfatamu akkuma dhaamuyyuu ta'ee waggaa 4 asitti an ifa cimaa argeeraan jedhama karaa kootiin waggaa 4 asitti ifattee agarre sana Daljabeessaan taasifaa jiru kunooti gaa warra masaanii wajjinii bilisummattiisee kana nuu fidee umurii dheeraa isaaniif haa kennu warra jiranis nuuf haa eegu bilisummaa keenya hundaatiinis nu haa qaqqabsiisu maqaa isaanii warra hin beekne immoo dhiifama naa godhaa ani immoo baay'een isin galateeffadha baay'een isin jaalladha isin gidduutti argamee seenaa mucaa kootii kana hammana arguun koo ofii kootii waan inni ofii isaatii baqee anaan kana agarsiise ijoollee shishifiin warri isaan irraanfataniyyuu irraanfatamuuf ba'anii turaniif jamaa beektu bilisummaa dhumti waggaa 4 asitti dhufe asitti ijoollee waggaa 7 ijoollee waggaa 10 ijoollee waggaa 15 yaadattee maqaa dhooftee walitti marmitee weelluu isaanii weelluttee seenaa isaanii odeessiti maaliif kan baadiyyaa keessa jira nan dhagaa ittiin boonas jechuudha waaqayyo xixinnaa nuuf guddisuu guddaa nuuf gochuu hawwii keenya isaa nagaa hawwinu fixan nagaadhaan gooftaan nu haa qaqqabsiisu warra darbaniif jannata bal'aa haa kennu warra jiran immoo beekumsa gaarii haa kennu bilisummaa argine kana jaalaka galateeffannu immoo waaqayyo nu haa taasisu jiraadhaa ulfaadhaa baay'ee gammadaa. Moggo booda nanaa sobsiisinaa himadheen dadhabe Dooktar booda jechuun Dooktar Gammachuu ani waanuma gaggabaabduun jedha tokko moggoo ilma barsiisaa koo hiriyyaa koo ilma obbo Didhaa Jaalladhaa galateeffachuun barbaada. Abbaa ofiirraa kaayaadhumaa fi kaayyoo dhalaatu. Oromoon kaayaa fi kaayyoo tokko. Kaayaan inni waliin qabu guddaan tokko lafasaa lafa Oromoo. Ilmaan keenya abbaa keenya irraa kaayaa guddaa nuti dhaaluu dandeenyu ammaaf inni guddaan lafa. Inni kaan kaayyoo. Oromoon eessa turee maal dhabee amma maalitti deebi'uu barbaada kaayyoo kanaaf ibsuun na barbaachisu. Kanaaf moggoo ilma barsiisaa kiyyaa firiyyaa kiyyaa baga jiraattee baga kaayaa fi kaayyoo abbaa kee dhaalteen jedha galatoomna. Kan biraa egaa irra guddaan dargaggoodhuman arga bakka naqutti dargaggeessattu bakka akkasii kana hinan kaabu yeroo baay'ee akka abbaatti nu waa himaa yeroo kaan immoo nan gaafa. Har'as gaaffiin qabi. Ani baadiyyaatti dhaladhee guddadhe. Amma sirrii miti ta'uu danda'a sirriis miti bineensa dhalate. Eeboodha. Bineensi lafa kanarra sossobu. Ka bakka dura waraanametti lammata waraanamu takkumaa hin jiru. Hin jiru. Yookaan isma duraatiin du'ee dhabameera. Yoo lubbuun jiraate immoo xiqqoo si kaasa.
Oromoon lubbuu qabeessa Waaqayyo akkuma nama sakaanii uumee lafa kanarra sossoo'uudhaa miti. Sababni maalii Oromoon waggaa 150 booda bakka waggaa 150 har'a waraananitti achii otuun sosso'iin har'as waraana. Bineensa hundarraa adda ta'e kan lubbuu qabu tokko bakka dura waraanametti lammata waraanamu. Akkisi kaase yookaan hin baafne. Bara lola Xaaliyaanii fi Absiiniyaa Itoophiyaa waraanni Minilikii fi waraanni Xaaliyaan hagate qaroomina walaa caalan malee lafuma wal lolu lafumarraa wal lolu 1896 waggaa 40 booda 1935 Xaaliyaan jeetti qabattee gaafa dhuftu waraanni Haayile Sillaasee ammayyuu harreetti. Waggaa 40 booda Xaaliyaan jeettiidhaan xiyyaaraan dhufte. Itoophiyaan ammayyuu harreedhaan, gaangeedhaan, gaalaan qawweedhuma waggaa 40 dura ture. Lola sa'aatii lama hin fidne Adawaatti Itoophiyaan hundi birgeedii Xaaliyaanii tokko sa'aatii lama qofa lolteen ufsomnee dhaadatte Absiiniyaan dhaadatte Faranjiin garuu itti kolfite. Karaa dhiyaa kaaba Oromiyaa lolli tokko karaa Amaaraa gaafa Oromoo irratti baname viidiyoo tokko ni ilaala. Waggaa 150 har'aa waraanni Minilik kan nu cabse nuti eeboo malee qawween qabnu isaan faranjii irraa qawwee qabatanii dhufanii jennetti booda uummati horroo argitanoo ta'e har'allee eeboo qofa qaba. Eeboo gaafa sinitti qawwee tokko namni qabu. Bineensa gadii taanee bakka waggaa 150 har'aa nu waraananitti deebisanii nu waraanan. Maali uumaan akkasii? Uumaan bakka waraaname irratti koo waraana. Booyyee karkarroo, qamalee jal'eessa, bosonuu kuruphee hundumaan adamsee. Yoo waraaname yookaan du'eeti badaa yookaan xiqqoochise yookaan immoo ni baafama. Nuti maalii bakkuma waraanamne sana ciisne lammata waraanamne. Doofaan tokko waan dhoowwaan isaa bal'aa ta'eef waan jiru ibse. Dhoowwaan isaa bal'aa waan ta'eef waan lubbuun jiru ibse. Nuti ni jirra moo waan keenyatu bal'aa? Kanaaf jiraachuuf jiraachuu dhabuu keenya. Bineensa hunda nama dabalatee lubbuu qabeeyyiitii gadi ta'uuf ta'uu dhabuu keenya ilmaan kiyya deebii kennaa ani isiniin gaafadhaa horaa bulaa fayyaa ta'e.